akkaataa itti fayyadama Waanii Ofii All App Store ka wajjin laallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Waanii Ofii All App Store suuqa argaartan kana arfanii fi akkasumas Googlis akkasumas kan aappii isinii kalaqoo yookiin kireet isiniif godhu of keessaa qaba jechuudha. Ashama harka funee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo Kireet aappii jalatti kanneen hordoftan akkuma baratame har'as barumsa tokkoon qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Barumsi har'a akkaataa itti fayyadama Waanii Ofii All App Store ka wajjin laallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Waanii Ofii All App Store suuqa argaartan kana arfanii fi akkasumas Googlis akkasumas kan aappii isinii kalaqoo yookiin kireet isiniif godhu of keessaa qaba jechuudha. Waanii Ofii All App Store yoo fayyadamtan moobaayila keessan irratti suuqa arfan argitan kana hunda Waanii Ofii App Store qofa keessatti kan argamu waan ta'eef moobaayila keessan irratti hin guutu. Furmaanni moobaayila keessan akka hin guutamne suuqa garagaraa gabbuuftanii guutuu irra Waanii Ofii App Store fayyadamuudhaan aappii garagaraa kanneen mallaqaan gurguraman tola gabbuufachuu dandeessan jechuudha. Osoo gama barumsa har'aatitti hin dabarin Oromoo chaanala keenyaa Oromoo Kireet aappiidha. Haaraa taatan subscribe all notification erga gootanii karaa saniin yeroo barumsa garagaraa gallakkifnu akka isin bira ga'u gochuu hin irraanfatinaa. Like gochuudhaan viidiyoon keenyas akka isinitti tole nu mirkaneessaa. Share gochuun hiriyoota keessanii dabarsaa isiniin jenna. Waanii Ofii All App Store argachuudhaaf kiroomii keenya keessaniin galla jechuudha. Erga kiroom keenya keessa gallee Waanii Ofii All App Store jennee search itti goona jechuudha. Erga search itti goonee irratti dhukaasna jechuudha. Haala kanaan nu fideetiin jira Waanii Ofii All App Store kan jedhu kana jechuudha. Irratti si'a tokkoof ni dhukaafna. Erga dhukaafnee gamana nu geesseetiin jira jechuudha. Download free jedha. Kunoo haala kana argitanii nama 30tu gabbuufatee jira. MB'n inni fayyadamus 15 qofa. Kanaafuu download free kan jedhu kana irratti kilik ni goona jechuudha. Erga kilik goone jechuudha lakkoofsa nuu fida 5 duwwaa 68 nuun jedheetiin jira. Asirra gadhuunee asirratti kilik ni goona jechuudha. Haala kanaan download nuu ta'uu eegala jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan download ta'utti jira. Kanaafuu waan gabbuufadhee dura itti fayyadamaa jiru akkana isin dhufa isin download gootan jechuudha. Waan itti fayyadamaa jiruuf an keessaa bahee isin garsiisa jechuudha. Akkaataa fayyadama isaa. Okay. Kanneen hunda isaatu irratti qaqqabuudhaan moobaayila keenya keessaa ni baafna jechuudha. Haala kanaan hundaayyuu moobaayila keenya keessaa dhabamanii goonaa. Haala kanaan suuqa hundaayyuu dileet ofirraa goonee jechuudha daawwattootiyya. Erga dileet goone jechuudha Waanii Ofii All App Store jechuudha. Faayila keessatti isinii gabbaa faayila keessa seentan jechuudha. Faayila keessan keessa seentanii achi keessa argachuu dandeessanii.
Kanaafuu irratti dhukaafne keessa seenne waan tokko isin garsiifnu ta'a waan keessanii. Kanaafuu jabeessaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kunoo suuqa amma isin garsiifne san kunoo as keessatti ni argattu. Googiliinis ni jira. Oromoo Kireet aappii kan jedhu kun aappii kireet isinii godha yookiin isiniif uuma. Kunis jechuudha akkuma argitan kana suuqa afurtu as keessa jira jechuudha. Suuqa gurguddaadha kunneen. Erga keessa seentanii haala kanaan isinii bahee tuqaa sadiin tana irratti kilik ni gootan jechuudha. Haala kanaan isinii bahaa. Book marks tan jettu tana irratti kilik ni gootanii haala argitan kanaan isinii baha jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan isinii baha kan maastarii fi akkasumas paawar daayirektarii warroonni fayyadamtan viidiyoo keessan irratti akkasiin jalaan baaneef kan watermark hin qabne gabbuufachuudha. PK isa tokkoffaa argamu kana ni fayyadamtan jechuudha. Erga haala sanii irra dhukaaftanii gamana isin geessa jechuudha. Daawwattootiyyaa gabbuusii siin jedha jechuudha. Kanaafuu gadi hin buuftanii jettaniini okay. Alloo erga jettaniini asirratti ni dhooftan jechuudha. Erga dhooftanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Waan barbaadan aappii barbaadan sarchii asii gootan jechuudha. Mee fakkeenyaaf Facebook haa jedhu. Facebook jedhee haala kanaan irra barreesse kilikitti godha. Haala argitan kanaan aappii barbaadan tartiibaa isinii fideetiin jira jechuudha. Facebook, Messenger waan garagaraa kun haala kanaan application garagaraa haala kanaan argatan jechuudha. Kanneen hafes haaluma kanaan tuqaa sadii tana irratti ni dhukaaftanii tuqaa sadiin gubbaa tana irratti erga dhukaaf book marks tan jettu tana ni filanna. Ammas erga filannee haala kanaan nu baha kan dhumaa kanarra gadhuuna jechuudha. Erga gadhuune haala kanaan gamatti aanu nu geessa jechuudha. Daawwattooteena erga gamana nu geesse qulfii fakkaattu tana irratti si'a tokkoof ni dhukaafna. Haala kanaan nu baasa. Haala kanaan erga nu baase Facebook jennee itti barreessinu tigoona. Haala kanaan nu baasa. Irratti dhukaasna. Nu barbaadu jira jechuudha. Erga barbaadee fide haala kanaan nu fide kilik irra goona jechuudha. Download jedhamas download goona jechuudha. Haala kanaan amma isinii dhufaa download jettaniin jechuudha. Ammas erga download jettaniini faayila keessatti bu'eetiin jira jechuudha. Yeroo muraasa keessatti isinii bu'a. Gabbuutti jira akkuma argitan kana jechuudha. Facebookni keenya akkuma argitan argaa jirtan kana gabbuutti jira. Yeroo inni laakka'ee xumure jechuudha. Faayiluma keessatti gabbaa faayila keessa seentanii gabbuufattan jechuudha. Kanaafuu barumsi kutaa tokkoffaa kana fakkaata. Akka kutaa lammaffaa walitti deebinutti nagatti nu tura. Isin jaalanna. Share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha daawwattoota.